harka fuuna daawwattoota Gullallee Dashamaa akkam jirtu. Egaa Gullallee fuula isaa irratti qophiilee garaagaraa oduulee gaggabaabduu marii sabboontota ilmaan Oromoo akkasumas waloloolee garaagaraa sirboota warraaqsaa fi akkasumas saffisa qabsoo keessatti qooda guddaa gumaachaa kan ture akkasumas hubannoo fi muuxannoo dhiyeessaa guyyaarraa guyyaatti kan isin biraan ga'e arraas akkuma beekamu bagaa bara haarawaa guyyaa waraana bilisummaa Oromoo ammajjii tokko ittiin isin ga'e baga walumaanuu ittiin nu ga'e isiniin jecha gara qophii teenya tanitti aantutti isin ceesifna. Egaa nu hordofaan affeerraa ka'e. Egaa akkuma beekamu barri haarawa 2021 bara milkii, bara injifannoo, bara bilisummaa fi walabummaa nuuf haa ta'u isiniin ja'a. Asumaan turtii gaarii akka nu faana taasiftan.
Thank you.